sagantaan har'aan tanaa dhugaa hedduu kan namatti tolu quuqaa hedduu namarraa buqqisa miira adda addaa qixxeesseeti nama hamilchiisa hamilee qaba artiin Oromoo guddachaa deemuu isaa mallattoo tokko jechuudha artiin kuni afaan Oromoo awwaala irraa bahe kana hawaaltawee amma afaan hojii afaan barnootaa ta'uu jiru kan cimsuu irratti artii guyyaa har'aa kanatti waan guddaa agarra. Miira Oromoo qaba, sagantaa qaba, jireenya Oromoo agarsiisa, waan gadadoo irra kute, waan godhuu qabu qaba, waan hedduu ibsa hawaasa keessa waan deemaa jiru cuqa waan ibsee jecha miira keenya kan garaagaraa tuqee dhugaa waan inni barneessa. Qabsaa'ota keenya ibse, qabsaa'onni keenya maal godhaa turan, maal godhaa jirra, maal godhuuf deemu, maal nutti dhaga'eema kun cufti nu jira. Hedduun akka irraa gammadee dhugatti afaan Oromoo bukkee irraa haxaawamtee jirti ammoo akka cululuqee jirti hedduu itti gammade. Guyyaa har'aa kana hedduudhaan gammachuu irraa qaba ammallee gurbaa shaggaa baadiyyaa bifa kanaan yoo itti fufu jalqabni isaa kana guute dhumti isaa eessa ga'a akka bijaan Oromoon nama waan nyaatu beekan maarree isaan gaafatanii baanan sani jalqabni akkana ta'e dhumti isaa kanarra bareeda bahanni biqila urgaawaa cuqunis biqila ajaa'iba kuuka biqilli urgaawee maayyiin isaa akka bareedaa ta'u abdiin qaba mucaa mul'ata gaarii qaba hedduun galatoomfadha sabboonaa Oromooti. Nama jecha sooressa jechaati hedduu beeka kanaafuu ilmoon yogguu si caalte ilma haadha caalee ta'e jechuudha nama caalee jira hedduun gammachuu irraa qaban caaluu isaati. Guyyaa har'aa isa dhugaatti tarii ijoollee dandeettii akkanaa qabdu ilmaan Oromoo jireenya rogaa cinqaa kana keessatti hojii akka kanaa hojjetanii nuuf gumaachuu danda'u qabna jedhee tan yaadinu hin beeku gammachuun guddaatu natti dhagahame jechuudha. Obboleessa keenya shaggaa baadiyyaas yeroo dheeraadhaaf hin beekan biyya kanatti waggaa 4 ol waltajjii adda addaa irratti nan argaa garuu mucaa dandeettiif gahumsa akka kanaa wantan argu yoo jiraate illee mucaa dandeettiif gahumsa akka kanaa qabu jedhee tan akkasitti dheegeetan hin beeku baay'een itti gammada jechuudha hojiin guyyaa hadhaa hojjetetti kanaaf tarii artiin qobaasaa artistoonni keenyaaf artiin qobaasaa yoo deeme bakki inni gahu hin jiru ilmaan Oromoo hundi uummanni Oromoo hundi bukkee dhaabbatanii jajjabeessuun barbaachisaadha jechuudha tarii maaliin jajjabeessina yoo jedhame yaadaan jajjabeessuun isa tokko dandeettii qabnuun jajjabeessuun humna qabnuun keessumatti artii uummata Oromoo tarii dhiibbaan kana dura nurra ture yoo jiraate illee sanaan achittis artistoonni kan keenya mataa ol qabatanii bahan deeggarsa keessumatti deeggarsa faayinaansii adda addaatiin ala dudubbeetti harkifatan argina jechuudha. Tarii artistoonni keenya kana dura beeknu hadharratti of danda'ullee bakka jarriitti hanqatantu jira jechuudha. Kun tarii gumaacha jarri ilmaan Oromooti gumaacha jarri qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaachanii wal bira qabne yaala ilaal baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaa namatti agarsiisa jechuudha. Kun immoo maalirraa madde tarii faayinaansiidhaan keessumatti sirriitti faayinaansiidhaan hamileedhaan deeggaramuu danda'u qabu. Tarii faayinaansii ala jennu maallaqa kumaatamaan lakkaa'amuun deeggaruu dhiisuu dandeenya. Yeroo tokko yeroo lama tokkoon keenyaan yoo warra kana gumaachinu kaasetta jaraa yoo bitannee itti fayyadamne hamilee jaraataa boris hojii addaa hojjetanii uummata keenya kan kallattii adda addaatiin barsiisuu danda'u waan ta'eef guyyaa hadhaa isa dhugaatti akkanatti hin eegne baay'een itti gammadee jira jechuun barbaada. Akkam nagaa jechuun kabajamtoota keessummoota abbootii amantaa hawaasa Oromoo biyya Jaarmanii qeerroof qarree Oromoo eebba siidii obboleessa keenya shaggaa baadiyyaa irratti argamtan hundinuu keessanii guyyaa adda ta'e kan carraa argamee isin dura argamuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahama. Shaggaa baadiyyaa hojii ati yeroo dheeraatti ifaa jabaan har'a firee godhatee uummata keenya bal'aa biratti mul'achuu isaatiif baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa akkuma iskiriin irratti agartan fiilmii godaansaa yookiin darben darfluk jedhu kan hojii isaatiif waggoota 2 ol irratti ifaajame akkasuma lammiilee biyya Jaarmanii fi qeerroo Jaarmanii afaan Oromootii fi afaan Jaarmaniitiin kan hojjetame sababa godaansa
dargaggoota Oromoo gadi fageenyaan akkasuma cunqursaa fi miidhaa waggoottan 27 dabran mootummaan abbaa irree uummata keenyarraan gahaa ture uummata addunyaa kanaaf tursuudhaaf kan xiyyeeffatedha. Egaa fiilmichi kun bu'aa bahii hedduu keessa dabree ji'a dhufu Agustii gaafa sanbata xinnaa gaafa guyyaa 10 galma kanatti kan eebbifamu ta'a. Kabajamtoota keessummoota keenya asitti argamtan isin hundinuu eebba fiilmii kana irratti affeeramtanii jirtu hedduu isin kabajaa ulfaataa galtumaa galmeessu. Sagantaan har'aa baay'ee bareeda ture, kan eegne ol ture. Ijoolleen baqattoonni ofiillee ituu hin qubatin waan hagas gahu dalaganii nu argisiisuu jiraatiin baay'eetti boonne baay'eetti gammanne. Ijoollee hagam taalented ta'an akka biyya kana keessaa qabnullee argine. Hundi jaraatuyyuu karaa adda addaatiin taalentii adda addaa qabu. Garuu jireenya biyyichaatu xiqqoosii akka fedhanutti dalaguudhaan eeyyamnee fi carraa gaariin hawaa fi akka gaariittis akka deemuun hawaa sagantaa isaadha. Baay'ee bareeda ture, baay'een gammade. Das kann ich anbieten und ich wünsche ja, eure Veranstaltung noch einen ganz tollen Verlauf. Bisher fand ich das ganz toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank. Sagantaa har'a Nuurambargitti gaggeeffame irratti qabiyyeen inni lammaffaa waa'ee dhimma baqattootaati. Keessattuu dhimma baqattoota Itoophiyaa ilaalchisee waggootii 5 darban rakkoolee adda addaatu ture. Biyya kana keessas dhimma baqataa ilaalchisee poolitikaan isaanii jeeqamaa ture, amma xiqqoo gara tasgabbaa'utti dhufee jira. Akkasumas biyyi keenya haala dur tureerraa jijjiiramee amma biyya dimokiraasii jedhameeti isaan biratti fudhatamaa jira. Haa ta'uutii dhimmi baqattoota maal fakkaata? Warri kanaan dura dhufanii biyya kana seenan carraan isaan biyya kana keessa turu danda'an maal fa'itu jira isa jedhu irrattis qabxiilee kaafnee irratti yaada kennineerra. Namoota waan kana irratti hojjetan waliin yaada har'aaf yaada barbaachisaa ta'e dabarsinee jirra. Guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaa qeerroon Jarmaniitii fi hawaasni Oromoo magaalaa Jarmanii biyya Jarmanii keessa jiran hundi itti gammadee ooledha. Maaliif sagantaan guyyaa har'aa waloo eebba waloo CD shaggaa baadiyyaa irratti argamneetiin gammachuu guddaa dabarsinee maaliif mucaa qeerroo lafaa dhufaadha. Walaloo bareeda isaa dhiyeessee CD aanii fuulduraaf ammoo kitaabaan illee maxxansuuf ta'a. CD'n kun Jarmanii qofatti osoo hin dhaabanne biyyallee gahee warra biyyaa guutuu waliin akka ga'u abdii qabna. Dhumartuu hamilee isaa isa cimsuuf isa cinaa dhufnee as dhaabbannee jirra. Galata namni galchuuf barbaannu hawaasa Jarmanii magaalaa adda addaa irraa dhufan hundi warra eebba kanarra argamtan galatoomaa jechuun nan barbaada. Akkasuma abbootii amantaa ayyoolee qeerroo fi qarree adda addaa warti hundi keessanuu galatoomaa maaliif gammachuun kun gammachuun shaggaa baadiyyaa gammachuu kenna. Dadhabbii guddaa argatee hamilee isaa cimsuuf isa cinaa dhaabbachuu asii argamne qophiin sagantaa har'aa sagantaa bareedaa gammannee jirra. Isa cinaa dhaabbannaa akka itti fufu kanaaf fuulduraaf illee bira dhaabbannaa galatoomaa isin jedha. Waan baay'ee nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf hawaasa Oromoo biyya Jarman jiran hunda caalaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkanatti wal cina hiriiramee bu'aan hojii keenya yoo akkanatti firii argatu baay'ee nama gammachiisa. Hibboon deebii dhabe dhugaa dubbachuuf waan itti siqeenyaan waan hin beeku wajjin waan ture qindeessurraa jalqabee hamma xumuraatti waan wajjin tureef waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee nama gammachiisu hawaasni Oromoo biyya Jarman jiru waan hin taane hawaasni Oromoo idila addunyaarra jiru hundi CD kana bitatee utuu dhandhame utuu irraa waa barate yaadee jedhu qaba. Obboleessa keenya waloo shaggaa jechuudha. Walaloon kun CD isaa ka jalqabaati malee ka xumuraati miti. Kanaaf har'a isa bira akkanatti dhaabbannee hamileedhaan diinagdeedhaan leencalloodhaan waa cufan isa bira dhaabbannee akkanatti abdii itti horuu kenna kun boru hojii amma hojjete kana daran akka hojjetu isa godha jechuudha, isa jajjabeessuudha.
waloo jechuun yookaan artiin kennaa uumamaati. Waaqni yookaan rabbi namaa kennu kanaafuu kennaa artii nama qabu nama waan hedduu hojjechuu danda'u. Kanaaf shaggaa jabaadhu jennaani hawaasni Oromoo qeerroo fi qarreen biyya Jarman keessa jirtan ka guyyaadhaan kana nu bira dhaabbattanii isa jajjabeessitanii dargaggoota biyya kana keessa jiran muuxannoo dandeettii hedduu qaban cinaa akkanumatti akka dhaabbattanii artii Oromoodhaa akkuma Habashaa daran akka guddachuu qabu. Hundi keessan akkuma beektan tiyaataroonni biyya keenya keessa ni jiran. Beeraawi tiyaatari jira, sinimaalee garaagara jira. Tiyaataroota guguddoo akka sadarkaa mootummaa jiran kana keessatti diraamaan Oromoodhaa, tiyaatarri Oromoodhaa, wanti maqaa Oromoodhaame tokko hanga guyyaarraa kanatti mootummaan keenya fedha jijjiiramus kantiibaan magaalaa Finfinneedhaa Oromoo ta'us achi keessatti artii keenya guddisuudhaaf carraa Oromoon hanga ammatti hin arganne. Qabsoo hedduutu naaf jechuudha. Gama hogbarruutiin, gama walalootiin, ciigoo Oromootiin, seenaa Oromootii fi duudhaa Oromoodhaa dhaloota dhufu ijoollee biyya Awurooppaa keessatti dhalattee guddattu akka isaan gartee taliganii isaan kana kunuunsanii aadaa jaraa afaan jaraa seenaa jaraatii fi eessarraa akka isaan dhufan akka isaan baratan sadarkaa idil addunyaatti akka jabaannee hojjennuuf wal jajjabeessitu nurraa eegamaa. Shaggaa baadiyyaa atis galatoomii jajjabaadhu kana caala daran dalaguu akka qabdus abdii guddaa sirraa qabna. Yeroo gabaabaa keessattis obboleessi keenya shaggaa baadiyyaa walaloo isaa kan guyyaarraa kana siidiidhaan eebbise kana gama kitaabatti jijjiiree kan isin dhufu ta'uuf abdii guddaa irraa qabna. Galatooma alfadha wayyamaa isin jenna hamilee itti nu godha jajjabaadha. Buli gairo, nuti gairo, mijatarra dinanya.